Mashallah zulaan teessan hojii isinii deebiteertan baga gammaddan isiniin jedha warroonni na eegaa jirtan akkuma isin argitan har'a oovinii akkasuma firiijii baatiraa daabboo xallaltuu bishaanii maashina uffata miicuu maal kana qofaami soolarii ijoolleen jechuudha baadiyyaa gallaa soolariin gannuu dhaabachuu didee yoo galleen ji'a muraasa keessatti nu jalaa tabalaanshaa hojjettan darajaa wajjin qabadhee isinii dhufee jira soolarii televiziyoonii kaasurraa hanga kan jechuudha ampuulii jechuudha akkaataa isin barbaadaniin qabadhee isinii dhufee jira darajaadhaan kamtu tokko kamtu lamma falle isinitti himee jira televiziyoonii irraa akkasuma jimpaasii gara meeshaalee hunda jechuudha isini qabadhee isini dhufee jira viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa seenaa isiniin jira warroonni televiziyooniin abbaa 43 meeqa abbaan 24 meeqa abbaa 32 meeqa firiijiin darajaa akka meeqatu jira akkasuma immoo maashina uffata miicuu akka darajaa meeqaati akkasuma baatiraan daabboo akkasumallee ooviniin jechuudha darajaa meeqa qaba kamtu bareeda kamtu badaadha warroonni jettanii addeessinii dhufee jira viidiyoo kee kana subscribe like share gochuudhaan seenaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa baay'ee sin fayyada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif ko ta'an osoo addaan qoodiin kan biyya alaa kan biyya keessa illee kan dhiiraa kan intalallee hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha har'allee akkuma isin argitan kana waan maashina ta'e guutuu jechaadha amma firiijii irraa maashina uffata miicuu irraa akkasuma ovinii irraa soolarii irraa televiziyoonii irraa jimpaasii irraa wanta an qabadhee isiniin dhufne jiru asumaan viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa isiniin jira zulaan teessanillee hojiitti deebitee jirti akkuma isin argitan kana har'a firiijii kana adda baasee tokko tokkoon isiniin mul'isaa jira hin beektanii hanga ciisee yookaan dayee hanga ciisee kana viidiyoo illee akkasii isiniif fidaa hin jiru hojiirraallee akkasii babbadee jira hin beektanii amma immoo zula atummaan lafa kayyatummaan nuubiti adara kenna asimarratti amanna namoonni naan jettanii namoonni yoo sin taane natti hin tolu jettan kinoo isinii dhufee jira isiniin jira akkuma isin argitan kana firiijiin kamuu darajaa qaba isinitti mul'isaara maqooyyaa kunniin illee kun akka inni hin hafuuran dhufne yookaan akka hin ajoofneef jechuudha yeroo maaraatiin irra badee saniif fayyada jechuudha firiijii kwaalitii ta'e jechuudha isinii qabadhee isinii dhufee jira ifa manarraa taasisuun jedha sagalee waca garagaraa waan jiruu fi akkuma isin argitan kana waca garagaraatu jira wacatu jira homaa gochuu hin danda'u isiniin jedha akkuma isin argitan kana martuu darajaa qaba kagatii ol kasullee kagatii jiddu galeessaallee kagad qannasullee hin jira walumaa galatti maashinoota garagaraa irraa kanneen guutuu yoo barbaadani ooviniin tuni istoofiin tun tachiidha akkasuma immoo oovinii jechuudha kan gaazaa fi kan maabiraatiiti walirratti jechuudha akkuma isin argitan kan istoofii garagaraa jechuudha darajaa qaba inni kunillee jechuudha akkuma isin beektanii darajaa qaba ooviniin kuni asirraa kaasee hanga sadii kana tokkoffaadha jechuudha kuwwan ammoo gatiin isaa hin qannasa jechuudha garuu kan amma isinitti mul'isa kunniin tokkoffaadha maashaallaadha isin tuni tachiidha abbaa tokkooti tachiidha jechuudha maashaallah baay'ee bareeddu taate jechuudha akkuma isin argitan kana ooviniin kunniin hunduu darajaa qaba isiniin je'ee jira akkuma isin argitan kana kan ammoo irra caalatti sirri adda baafachuuf namoonni barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha kinooti wanti hunduu jechuudha meeshaa ta'eefi miti ooviniin ta'eefi miti taansee maxaba uffataati yookaan ka uffata maashina uffata miicuu jechuudha akkuma isin argitan kana maashina uffata akkuma isin argitan kinooti ooviniin kunniin jechuudha hanga bakka mijattiin dhaabbatanii achi tokkocha jechuudha maashaallaadha akkuma isin argitan kana xallaltuu bishaaniiti xallaltuun bishaanii kun kan maabiraatiiti jechuudha kan oksijiinii illee hin jira inni kunniin kan maabiraatiiti jalaallee baradoo qaba ka qorraa ka ho'aa ka jiddu galeessaatiin jira jechuudha akkuma isin argitan kana kunniin guutuun isuma ittaansee maashina uffata miicuu jechuudha akkuma argitan kana kinooti eeleen tunillee jirti jechuudha namoonni barbaadanii maashina uffata miicuu kanneen jechuudha ittaansee ammallee soolariidha soolarii masgiidaaf kennuu barbaadda yookaan sadaqachuu barbaadan akkasuma immoo mana keessanitti illee ka televiziyoonii kaasu galfachuu barbaadanii soolariin kinooti soolariin kanneen jechuudha namoonni barbaadanii koottaatii zulaa bira keessana dubbisaa isiniin jedha akkuma isin argitan kana soolariin kunillee darajaa qaba jechuudha kan xixiqqaallee jira kanneen qofaa miti inni kun gurguddaadha jechuudha akka televiziyoonii hojjetu hin beektanii maashaallaadha namoonni baadiyyaatti galtan jechuudha televiziyoonii bitattanii jirtanii isa kana fayyadamuu dandeettanii yookaan namni televiziyoonii bitanna jettanii garuu manattionni televiziyoonii bitanna jettanii baadiyyaatti akkatti bitattan dhabdanillee soolarii kana fayyadamaa ittaansee akkasuma jimpaasii garagaraa irraa kinooti ittaansee ammallee soolarii mana keessaa abbaa ampuulii afurii ta'e qofaa fi miti inni kun tokkoffaadha addaan baasee isinii mul'isa tokkoffaan kamii akka lammaffaan kamii isinitti mul'isa jechuudha martuu gatiin isaa garagaraa inni kun abbaa ampuulii afuriiti kinooti akkana jira keessi isaa akkana jira jechuudha gamada isaati kunniini duuba isaa isinii mul'isee keessi isaa kana jechuudha tokkoffaa lammaffaa sadaffaa akkasuma darajaa qaba dogongortanii kaawwan hin bitatinaa isiniin jedha inni kun darajaa qaba gatiidha
kiyyaaf garuu kaan isin gatiin qannasa inni kun garuu tokkoffaadha akkuma isin argartan kana tokkoffaan akkam jira jettanii nagaafachuu dandeettanii akkuma isin argitan kana namoonni hedduun yoo mana geenne mana nu dalaguu jedhan sadaffaa kanneen bitaati itti aansee kinootii tokkoffaa kan akkana haala kana erga deebisee kewada kun tokkoffaadha akka isin jala adda hin banne amma kun ammoo lammaffaadha slaala garaagarummaa isaa as birattu isinun hubattanii kun tokkoffaadha kuni lammaffaadha jechuudha haga sadaffaallee isin mul'isa viidiyoo kiyya kana hanga xumuraa ilaalaa isin jedha akkuma isin argitan kana kun sadaffaadha duubni isaallee akka lammaffaadha kuni sadaffaallee isinitti mul'isa kinootii inni kun lammaffaadha akkuma isin argitan kana ka duratti sun gurraacha inni kun diimaadha jechuudha ampuulin isaa kunniin ka duratti gurraacha kun diimaadha rooziidha akkuma isin argitan kana diimaallee osoo hin taane bifa roozii wayiiti jechuudha ammallee asumaan sadaffaallee isinitti mul'isa jechuudha hunduu eelee lama lama qaba wanti isin beekuu qabdanii hunduu eelee lama lama qaba garuu daraja isaati jechuudha uffannummaan kun ka turkii ka chaayinaatii fi ka dubaayii tokko miti jechuudha akkasuma jechuudha inni kunniin illee maqaa qaba jechuudha inni kunniin illee akkuma isin argitan kana lammaffaa kana deebisee sadaffaa isinitti mul'isa jechuudha hunduu maqaa qaba akkuma asirra galmaa'ee kana maqaan isaa kinooti haala kanaan kinooti amma immoo kun ammoo sadaffaadha jechuudha akkuma isin argitan kana kun sadaffaadha lammaffaallee as jira kunillee sadaffaadha jechuudha akkuma isin argitan kana isinuu yoo beektan akkanatti yoo isin galuu baatellee dura yoo beeku baatanillee viidiyoo kana iyyuu laaltanii ofiinuyyuu hin beektan isinin jedha inni kunillee sadaffaadha gatiin hundaatu garagaraa jedhee isinitti himee jira kanaan durallee jechuudha akkuma isin argitanii kinooti haga darajaa sadii jira jechuudha ani asumaan tokkocha bitee jira ani tokkoffaa bitee jechuudha obboleettii teenya qaaliin na ajajattee tokkoffaa bitee akkuma isin argitan kana kinooti namoonni barbaadan kinoo soolarii baay'ee jira jechuudha as keessaa kanneen illee isin mul'isaa jira namoonni barbaadan kun abbaa ampuulii sadiiti jechuudha isaanii kanaan illee barbaadanii hedduutu jira jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti ampuulii garaagaraatiin namoonni barbaadan kunniin abbaa ampuulii sadiiti jechuudha namoonni barbaadan kootaati bitadhaa isinin jedha keessan yoo na dubbistanii hundaayyuu isinitti himee addaan baafachuu ni dandeettan isinin jedha kunillee abbaa ampuulii sadiiti jechuudha maashaallah akkana fakkaata ampuulii afur ta'eef yookaan sadi ta'ee qofaa fi miti gatiin isaa garaagara darajaan isaallee garaagara nam tokko ampuulii sadii fi afur bichaa lakkaya sanii miti jechuudha garaagarummaan isaa sanii miti akkuma isin argitanii ka'eelee gurguddaa kanneen illee yoo barbaadanii haala kanaan isiniif binna jechuudha bitachuu hin dandeettanii maashaalladha namoonni hedduun yeroo baay'ee na gaafata waa'ee soolarii kana na gaafatanii kinooti jimpaasii illee jechuudha akkuma isin argitan kana haala kanaan jechuudha akkatama isin barbaadanii fi darajaa isin barbaadaniiti dhedheeraa sunniin kan amma faashina dhufe sun gatiin yoo isin waddade kanneen bitachuu hin dandeettan jechuudha kinooti akkana sadiin isaa akkana walirra gurgurama kunillee sadiin isaattu akkana walirra gurgurama jechuudha haala kana fakkaatuuni jimpaasii illee laallattanii jechuudha darajaa keessaniin yookaan wanta humni namaa hin danda'u jechuudha bitachuun akkana fakkaata itti aansee ammoo gaatoon beektanii gaatoo kan firiijii irratti televiziyoon irratti fayyadamnu jechuudha akka meeshaan sun nu jalaa hin gubannee fi itti aansee ammallee jimpaasiidha kunillee jimpaasima jechuudha akkuma isin argitan kana namoonni hedduun zula televiziyoonii abbaa 32 meeqa abbaan 43 meeqa abbaan 24 meeqa jettanii na gaafataa turtanii kinooti televiziyoon illee haala akkana fakkaatu kanaan isin fideera jechuudha televiziyoon illee zula gatii isaa himu yoo jettan gatii isaa kana guutuu tokkoon himu nama ulfaata tokkocha bichaa keessaa isin himuuf inni akkaataan darajaan isaa garaagaraa gatiin isaa garaagaraa jimpaasiin hundi gatiin tokko miti televiziyooniin hundi gatiin tokko miti yoo barbaadan keessan dubbisaa isinin jedha turtii gaarii